Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Saba waaqayyoo yeroo dheeraa booddee immoo ergaa gara biraatiin akka wal arginu waaqayyo jaalala isaa waan ta'eef waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Waaqayyoon waan nu barsiisuu qaba, waan nutti dubbatu qaba jedheen amanaa. Kanaaf waaqayyo akka nu barsiisuuf waaqayyoon hin kadhanna. Haleluuyaa. Guddaas galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenya, galanni ulfinni hooqubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa waaqayyo. Anaaf saba kee jiraachistee situ har'aan nu ga'e. Jireenyi keenya si keessatti eegame. Fayyaan keenya si keessatti eegame. Yaa waaqayyo fooniif lubbuun keenya si keessatti wal keessatti eegame. Situ nu eege. Situ nu jiraachise. Situ har'aan nu ga'e. Situ bar'uu harka keetii irratti baatee har'aan nu ga'e yaa waaqayyo. Kanaaf guddisnee si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Ba'uuf galuu keenyatti situ nu eege yaa waaqayyo. Hamaarraa situ nu eege. Yaada diinaaf karoora seexanaas situ dabarsee nuun kennine. Jireenyi keenya, fayyaan keenya, sammuun keenya, qalbiin keenya, yaadi keenya, manni keenya, maatiin keenya, qe'een keenya siin eegame. Kanaaf guddisnee si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo, mee kottuutii nutti dubbadhu gaa gooftaa ko. Fuurri kee hafuurrinni yaa waaqayyo waan hundumaatti nama gargaaru. Inni nama barsiisu, inni ogummaa guutuu qabu dhufee nutti dubbatu. Jireenya koo keessa darbiitii saba keetti dubbadhu. Ogummaan koosii, beekumsi koosii waan ani itti hirkadhee saba kee dura dhaabadhu hin qabu yaa waaqayyo. Ati garuu uftee saba keetti dubbachuun, saba kee barsiisuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Yeroocha dhuunfadhu. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa waaqayyoo har'ammoo nutti dubbata. Sagalee waaqayyoo keessaa Hosee 4 boqonnaa lakkoofsa 6 keessaa maayidha. Oromiffaansaa sabni koo raajii Hosee jechuudha. Sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef bal'eeffameedha. Ingiliffaansaa immoo my people are destroyed from lack of knowledge. My people are destroyed. Nyaata dhabaniin jedhu, waan biraa dhabaniif badaniin jedhu lack of knowledge. Barumsa dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo gadi fageenya isaa, bal'ina isaa waan hin hubanneef wanta baay'eetti karaarraa kaannee wanta baay'ee jireenya keenyaan keessa darbinu maal akka ta'e isaa wal'aallee bara keenya guutuu keessatti liqinfamnee keessatti gidiraatu arginu barri keenya darba jechuudha. Kanaaf maayidha, my people are destroyed from lack of knowledge. Waaqayyo nu barsiisu galgala kana wanta tokko akka nu hubannu kana keessaa waaqayyo nu gargaara. Yohaannis 8:32 irraa immoo maayidha, dhugicha hin hubatu, dhugichis birmaduu isaan baasa jedha. Ingiliffaansaa immoo then you will know the truth and the truth will set you free. Hallelujah. Dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo bilisa nama baasa. Dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo nama fayyisa. Dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo du'aa jiraachisa. Kanaaf waaqayyo har'a nu barsiisa. Kanan irratti akka barannu wanta waaqayyo na barsiise, namoota waaqayyo irraa waanan baradhee isinii wajjin qooddachuudhaaf hin ka'ee. Egaa namni wanta qabu namaaf hiruu don akkuma hin jedhamne anis wanta hin qabu isinii firuudhaafanii wanta na gargaaree isinis akka barattaniif egaa waaqayyo nu barsiisaa. Inni har'a barannu abaarsa isa jedhudha. Abaarsa hundi keenya namni jecha kana wal'aala hin jiru. Maaliifi abaarsa abaaramaa guddannee abaaras nus afa arraba keenya keessa abaarsi jira jechuudha. Kanaaf abaarsi jireenya nu jiraannu keessatti yeroo hundumaa argina, yeroo hundumaa dhageenya. Kanaaf abaarsi hawaan haaraa miti, waan itti dhalanne guddanne waan ta'eef. Abaarsi dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira. Iddoo baay'eetti abaarsi jira. Akkuma abaarsi jiru eebbis jira dubbii sagalee waaqayyoo. Kanaaf afaan namaa keessaa abaarsi ba'uu danda'a, eebbi ba'uu hin danda'a. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaatii har'a kutaa 6 gabaabsinee walii wajjin barannaa. Inni jalqabaa abaarsi kun maanni, lammaffaan immoo abaarsi kun hin darba, dhaloota dhalootatti hin darba isa jedhudha.
sadaffaan immoo karaatti abaarsi dhufuu danda'u ilaallaa. Arfaffaan immoo abaarsa eewutu nama abaare nama qabsiisuu danda'u isa jedhudha. Shanaffaan immoo maaltu abaarsa fidaa. Ja'affaan immoo mallattoon abaarsaa maanni isa jedhu. Ammayyaan waaqayyoo nu barsiisee jajjaree badaa dheeraa miti. Kanaaf obsaan na dhaggeeffadhaa warraa barattu jedheen amana. Egaa dubbiin abaarsi kuni sagalee waaqayyoo keessaa iddoon itti jalqabee jannata keessatti jalqabe. Abaarsi kun akka inni itti jalqabee Addaamiif Heewaan waaqayyoo iddoo gaarii keessa isaan kaa'ee muka dhaabeetu kanatti hin nyaatinaa yeroo kana nyaatanitti hindu kanarraa yoo muka hundumaa kenneef waan hundumaa kenne tokkitti akka isaan hin nyaanneef abboommi isaaniif kenne maayidha. Kanatti hin nyaatinaa yeroo kana nyaatanitti hinduutu jedhe. Waaqayyoo inni isaan uume kana isaanitti dubbate hin abboomeen. Addaamiif Heewaan garuu dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uu dadhabanii qooda dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatanii jecha bofitti dubbatu seexanitti dubbatu dhaga'anii jechuudha. Kanaaf abaarsi iddoo sanatti jalqabe abboomamuu diduu isaaniitiin jalqabe. Kanaaf abaarsa kanatti abaarsi gaa akkuma abaarsa kanaan kan hojjetu hafuura hamaadha. Abaarsaaf eebbatu jira. Abaarsaan lamaan isaaniiyyuu humna qabu. Lamaan isaanii keessaaniyyuu hafuuratu aboodhaan hojjeta. Eebba keessaan hafuurri waaqayyoo hojjetu abaarsatti hirkatee immoo abaarsarra dhaabbate immoo kan hojjetu hafuura hamaadha jechuudha. Yeroo namni tokko abaaramu abaarsa sana irratti hirkate abaarsa sana fuudhee jireenya namaa keessatti abaarsi sun akka mul'atu kan godhu hafuura hamaadha. Kanaaf abaarsi jalqabeeyyuu ture jechuudha. Abaarsa kana eessa keessatti arginaa? Seera keessa deebii 28 tokkorra abaarsaaf eebba walii ilaalla jechuudha. Seera keessa deebii 28 tokkorraa eebba argina innis akka jedha. Sagalee waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan abboommi isaa isa an har'a isin abboomus gaarii gootanii yoo eegdan waaqayyo gooftaan keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isinin oolchadha. Iddoo kanarratti Museetu saba waaqayyootti dubbata maal jedha? Sagalee waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessanedha. Yoo dhageessan tokko abboommi isanni har'a isin abboomu gaarii gootanii yoo eegdan. Egaa abboommi waaqayyo dhaga'uudhaaf eeguudha jechuudha. Yoo kana gootanii hin eebbifamtu. Sagalee waaqayyo gooftaa lammaffaarratti immoo sagalee waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin ta'a isin hin qaqqabasedha. Egaa dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan dubbii sagalee waaqayyoo eeguudhaan dubbii sagalee waaqayyootiif abboomamuudhaan akkuma eebbi dhufu dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uu diduudhaaf dubbii sagalee waaqayyoof abboomamuu diduun immoo akkuma kana abaarsa fidaa jechuudha. Seera keessa deebii Seera keessa deebii 28:15 irraa immoo maalidha? Sagalee waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan abboommi isaaf seerrata isaa warra an har'a isin abboomu kana hundumaas gaarii gootanii yoo eeguudhaa baattan abaarsi itti fufu kun hundinuu isinitti hin dhufa isinis hin qaqqabeedha. Sagalee waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan isaan har'a isin abboomus san har'a isinitti dubbadhu yoo abboomamuudhaa baattanii abaarsi kun hundinuu isinitti hin dhufaedha. Kanaaf abaarsi kan inni jireenya namaa qaqqabu yeroo sagalee waaqayyoo dhaga'uu dinnuuf yeroo sagalee waaqayyootiif abboomamuu dinnu abaarsi utuu nu hin jaallatin jireenya keenya qaqqabuu danda'a. Itti fufee seera keessa deebii 11 irraa maalidha? 26 ilaa
an har'a eebbaaf abaarsa isin dura nan kaa'a. Abboommi Waaqayyo gooftaa keetii isan har'a si abboomu kana yoo eegde kun eebba siif hin ta'a. Yoo eegde eebba siif hin ta'a. Sagalee Waaqayyo gooftaa. An har'a abaarsaaf eebban isin dura kaa'edha. Filannoo keenya jechuudha. Waaqayyo muka hundumaa kennee fi Addaamii fi Hewaanii fi isa kanatti hin bu'inaa. Isa kana yeroo nyaattan hin duutu jedheen. Kun filannoo kennee fi Addaamii fi Hewaanii. Yoo kana nyaattan hin duutu. Kana yoo nyaachuu dhaabattan garuu jireenyatti hin jiraatu. Addaamii fi Hewaan garuu waan filatani. Isa du'atti isaan geessu filatan. Anaaf isin duras Waaqayyo maal kaa'eera? Eebbaaf abaarsa nu dura kaa'eera. Gaariif isa gaarii ta'eef isa gaarii hin taane nu dura kaa'eera. Isa qajeelaaf isa qajeelaa hin taane nu dura kaa'eera. Filannoon kan keenya jechuudha. Filanneetti jiraachuun. Dubbii sagalee Waaqayyootiif abboomamuun. Dubbii sagalee Waaqayyoo isa yeroo hundumaa barannu. Abboommi sagalee Waaqayyootiif sagalee Waaqayyoo eeguuni anaaf isinirra jira jechuudha. Filannoo keenya garuu filannoo nuyi jireenya keenya keessatti goonu nu duwwaa irratti nu duwwaa miidhatu hin ta'ini genereeshinii keenya dudduubaa ijoollee keenya miidhuu danda'a jechuudha. Murtoo nuyi har'a hojjennu, murtoo nuyi har'a fudhannu, wanti nuyi hojjennu, wanti nuyi dubbannu, wanti nuyi goonu nu duwwaa miidhatu hin ta'ini dhaloota keenya darbee genereeshinii afuriin dhaloota keenya miidhuu hin danda'a. Kanaaf abaarsi Waaqayyoo nu abboomeera. Yoo abboommi koo eeddaniin eebbifamtu. Yoo sagalee koo dhageessaniin eebbifamtu. Yoo sagalee koof abboomamtanii eebbatu isin dura jira. Abboomamuu yoo baattan garuu abaarsatu nu dura jira jechuudha. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyootiif abboomamuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Haalleluuyaa. Seera uumamaa irratti maalidhaa? Seera uumamaa boqonnaa 3 irra waa'ee isa Addaamii fi Hewaan argina. Seera uumamaa boqonnaa 3 irra jira. Yeroo isaanitti Waaqayyoof abboomamuu didanii Waaqayyo abaare. Bofasa abaaree Hewaaniinis Addaamiinis ati qotii nyaadhu dafqii nyaadhu jedhee Hewaaniin immoo rakkinni yeroo ijoollee godhatu rakkinni akkatti jabaatu rakkinaan akka deessu ta'e. Kanaaf kun jireenya keenya keessatti hamma yoona argaa jirra. Waaqayyo gaa kanatti nu gargaara. Abaarsa duwwaasaa barannee dhiifnatu hin ta'ini akkamitti abaarsa kana ofirraa cabsimsa jedhu sin barannaa. Waaqayyo nu barsiisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Seera keessa deebii boqonnaa 30:19 irraa immoo yeroo ilaallu anarra jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura kaa'eeraadha. Akkuma seera keessa deebii 11 irratti argine Waaqayyo yeroo hundumaatti filannoo ilmaan namaatiif kenne. Sammuu hubatu nuuf kenne. Filannoo nuuf kenne. Nutti kenne filannoo kan keenya jechuudha. Abaarsaaf ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura akkan kaa'ee Waaqaaf lafa waame isin irratti dhugaanan baasa. Kanaaf isin ijoolleen keessanis akka jiraattaniif jireenya fudhadhaa. Maal nu duwwaatu jiraatatu hin ta'in ijoolleen keessanis akka jiraataniif maal fudhadhaa? Jireenya fudhadhaa. Waaqayyo gooftaa keessan jaalladhaa. Sagalee isaas dhaga'aa. Waaqayyo gooftaa keessan jaalladhaa. Sagalee isaas dhaga'aa. Isattis maxxanaa. Inni jireenya keessan waan ta'eef biyya inni abboota keessan Abrahaamiif, Yisihaaqiif, Yaaqoobiif kennuudhaaf abdachiise keessatti bara dheeraan jiraattuudha. Kun egaa wanta Waaqayyoo sagalee isaatiin saba Israa'el abdachiisedha. Isin duwwaatu hin ta'in dhalooti keessanis hin jiraatuudha. Haalleluuyaa. Waaqayyo gooftaa keessan jaalladhaa. Sagalee isaa dhagaa isatti maxxanaadha. Maqaan isaa bara baraan. Kana yoo akkas gootan isin duwwaa jiraatatu hin ta'in
ijoolleen keessanis akka jiraatanitti isin kana fo'adhaa. Jireenyaaf du'a sin dura kaa'eera, eebbaaf abaarsa sin dura kaa'eera. Kana keessaa kan filattan kana keessa kan filattantu jireenya keessan, dhaloota keessan qaqqabaadha. Kanaaf an argina gaa sagalee Waaqayyoo keessa yeroo sabni Israa'el Waaqayyoo irraa galagalanii Waaqayyoon dhaga'uu didanii garan taanitti yeroo isaan galagalanii abaarsi kun jireenya isaanii qaqqabeen argina. Yerootti dhalootii lafa onaa keessatti dhuman Waaqayyoof abboomamuu diduu isaatiin abboommi Waaqayyo isaan abboommi eeguu diduu isaaniitiin lafa onaa keessatti dhuman. Ergachi ba'aniis Waaqayyo sagalee Waaqayyoof dhaga'uu abboomamuu diduu isaaniitiin biyya lafaarra Waaqayyo isaan tamsaase. Warra biraatiin akka isaan mo'aman godhe jechuudha Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uu diduun jireenya keenya irratti miidhaa guddaa fida. Jireenya keenya duwwaa utuu hin ta'in dhaloota nu booddee jiran amma dhaloota afuriitti dhaloota keenya miidhuu hin danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo abaarsi dhalootaa gara dhalootaatti hin darbasa jedhu ilaallaa. Eeyyee akkuma Addaamiif Ewaan ilaallee murtoo isaan fudhataniin Waaqayyoof abboomamuu diduu isaaniitiin abaarsi dhaloota isaaniitti darbe. Abaarsi kun akkuma sanaan ijoollee isaanii irratti argina. Yeroo ijoolleen isaanii wal ajjeesan argina jechuudha. Wanta Addaamiif Ewaan godhaniini abaarsi kun ijoollee isaanii irratti mul'achuu jalqabe jechuudha. Kanaaf abaarsi dhalootaa dhalootatti darba. Maaliif Waaqayyo Waaqa dhalootaati. Waaqayyo Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob jedhamti. Waaqayyo Waaqa dhalootaati. Waaqa generationiiti Waaqayyo. Kanaaf abaarsis dhalootaa dhalootatti darba. Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 25 irraa maayidha. An Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4ttis harka ijoolleerraa warra na jibbanii keessaa nan barbaadaa'edha. Seera ba'uu 25 irraa. An Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbooti godhanii hamma dhaloota 3tti hamma dhaloota 4ttis harka ijoollee warra na jibbanii keessaa nan barbaadaa'edha. Saba Waaqayyo anaaf isin abbootiidha, haadhotiidha. Murtoo nuyi jireenya keenya keessatti har'a fudhannu darbee ijoollee keenya miidha. Darbee ijoollee keenyaa miidha. Darbee ijoollee keenyaa miidha. Hamma 4ttidha. Yoo Waaqayyoof abboomamuu dinne, yoo sagalee Waaqayyoof abboomamuu dinne, yoo eeguu dhaabaan jireenya cubbuutti yoo kufne nu duwwaatutti miidhamatu hin ta'in dhaloota keenyatti abaarsa dabarsaa jirraa jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Nu akeekkachiisaa jira, nu barsiisaa jira. Raajii Hisqeel 18:2 irraa maayidha. Inni isin waa'ee biyya Israa'eliif abboonni ija waynii isa dhangaggaa nyaannaan ilkaan ijoollotaa adoode jettanii mammaaktan kun maali jedha sagalee Waaqayyoo. Eenyuun nyaate abbootatu ija waynii dhangaggaa'aa nyaate. Inni abbootiin nyaatan kuni ijoollee ilkaan isaanii akka inni adoodu godheedha sagalee. Inni sana akka jettanii mammaaktan maanneedha. Kanaaf wanti abbootiin hojjetanii isaan nyaatanii effektiin isaa garuu eenyu irratti mul'ate ilkaan ijoollee isaanii adoocheedha. Wanti nuyi har'a hojjennu ijoollee keenya irratti mul'achuu jalqaba. Tarkaanfii nuyi har'a fudhannu ijoollee keenya irratti mul'achuu jalqaba. Har'a yeroo waan tarkaanfii sana fudhannu garuu nutti hin fakkaatu. Yeroo murtoo goonu garuu nutti hin fakkaatu. Ijoollee keenya irratti garuu ijasaa arguu jalqabna jechuudha. Ijasaa arguu jalqabna jechuudha. Sagalee Waaqayyoo irraa maayidha. Isa booddeen itti dhufaa. Kanaaf egaa ofa eeggannu, jireenya keenya eeggannu, sagalee Waaqayyootiif abboomamnu, sagalee Waaqayyoo haa dhageenyu, Waaqayyo immoo nu gargaara. Haalleluuyaa. Sadaffaa irratti immoo karaa itti abaarsi dhufuu danda'u.
karaa akkamittiin abaarsi dhufuu danda'a. Abaarsi wanta abbootii keenya hojjetaniin waan dhalootni nu duraa hojjetaniin akkuma sila generationitti dhalootatti darba akka jenne wanta abbootii keenya hojjetanii anarratti dhaloota koorratti mul'ataa jechuudha. Dhaloota koo jireenya keenya keessatti mul'achuu jalqaba, hojjechuu jalqaba jireenya. Kanaaf waan abbootii keenya hojjetaniin abaarsi namatti dhufuu hin danda'a. Waan abbootii keenya dhaloonni duraa waan isaan hojjetaniin jechuudha. Waan isaan hojjetaniin, waan isaan nurra dubbataniin, murtoo isaan fudhataniin jechuudha inni duraanii. Waan isaan nurratti dubbataniin immoo waan dhalootni nu duraa dhaloota santaa nurratti dubbataniin yookiin barreeffamaan godhaniin abaarsi dhaloota santaa nutti dhufuu hin danda'a. Fakkeenyaaf dhalootni amma jirru kunii dhaloota abaarsa keessatti guddateedha. Abaaramaa guddanne cabsi haa cabsuu, lafa hiriyaa keen ga'inii, namaa gadi ta'ii baay'ee isaa lakkaa'uu hin dandeenya. Yoonnuma garaarraa fudhatanii nuun abaarre ta'iyyuu afaan isaanii keessaa ba'eera. Maaliif sagalee Waaqayyoo keessaa du'aaf jireenyi aboo arrabaa jala jiraadha. Aboo arrabarra du'aaf jireenyatu jira. Ija abaarsa kanaa yoo eebba ta'e ija eebbaa nyaanna. Yoo abaarsa ta'e immoo afaan namaa keessaa kan ba'u ija abaarsaa nyaanna jechuudha. Kanaaf waan isaan nuun jedhan suni jaallannus jibbinus abaarsa ta'ee dhala namaa jireenya namaa irratti hafa. Kanaafi waan dhalootni dura jiru hojjetaniin waan dhalooti darbe dhaloota sattaa nurratti dubbataniin wanta nu immoo hojjennuun wanta nu ofirratti dubbannuun wanta nu hojjennuun immoo abaarsi dhaloota sanan qaqqabaa jechuudha. Waan dhalootni sun hojjetu, waan dhalooti sun ofirratti dubbatuun namarratti dubbatu wanta inni godhuuni abaarsi nama qaqqabuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenya 18:21 irra maal jedhaa suma nama dubbadhe inni fakkeenya 18:21 irra jira. Duunniif jireenyi aboo arrabaa jala jiru. Warri isa jaallatan ija isaa hin nyaatu. Maalidhaa? Duunniif jireenyi aboo arrabaa jala jiru. Warri isa jaallatan immoo ija isaa hin nyaatu. Kanaaf egaa arraba keenya wanta dubbannu eeggachuun wanta ka qoosaatu waan anoo jedhee anoo ofumaan jedhe isa jedhu tuun ta'in wanti aboon duunniif jireenya maalidhaa? Aboo arrabaa jala jira. Duunniif jireenyi arraba keenya irra jira jechuudha. Wanta dubbannu ija isaa nyaanna. Yoo gaarii dubbanne ija gaarii nyaanna. Waan hamaa dubbanne immoo ija hamaa, ija hadhaa nyaanna jechuudha. Waaqayyo kanaaf nu haa gargaaru. Arfaffaa irratti immoo abaarsa eenyutu abaaree nama qaqqabsiisuu danda'a? Yoo eenyuun abaaree abaarsi sun nama qaqqabuu danda'a isa jedhu laallaa. Abbaa faadhii yoo nama abaaran, yoo ijoollee abaaran, yoo ijoollee isaanii abaaranii abaarsi kun ijoollee isaanii qaqqabuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo irra keessatti Yaaqoob eebba argachuudhaaf maal godhee? Hin sobe. Kanaaf eebbi abbaa isaatii humna akka qabu, eebbi abbaa isaatii Isaaqii jireenya isaa irratti humna akka qabu waan beekuuf, wanta akka inni jireenya isaa keessatti hojjetu waan beekuufi sobee of geeddaree Esaawu of fakkeesse dhaqee eebba sana fudhate. Eebbichis jireenya Yaaqoob irratti raa'ate. Kanaaf wanta Isaaq dubbateenii eebbanni isa eebbiseenii eebbisuun isaan qaqqabe. Kanaaf wanta abbootiif haadhotiin dhaloota isaanii irratti dubbatanii dhaloota sana hin qaqqabaa jechuudha. Abbaaf haadhatu abaaree nama qaqqaba. Abaarsi abbaaf haadharraa dhufu nama qaqqabuu hin danda'a. Abbaan manaa warra aboo qaban jechuudha. Namarratti warra aboo qaban irratti. Abbaan manaa yoo haadha manaa abaaree
abaarsi kun qaqqabuu hin danda'a. Barsiisaan barattoota yoo irratti yoo hamaa dubbate ijoollota qaqqabuu hin danda'a. Kun naman taatu kun hin galuu fi waanuma barsiisa irratti barattoota irratti dubbatu jechuudha. Lubii amantoota yoo abaaree amantoota qabsiisuu hin danda'a. Ofii keenya kan jennuun ofiis yeroo baay'ee ofii keenya abaarra. Wanti nuyi ofiin jennu nurratti ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf egaa humna qaba abaarsi. Maaliif abaarsa kanaan kan hojjetu akkuma sila dubbanne hafuura hamaatu irratti hojjeta. Kanaaf Waaqayyo akka nuyi arraba keenya afaan keenya eeggannu iddoo baay'eetti nu abboomu. Akka nuyi afaan arraba keenya adaban jecha keenya akka nuyi eeggannu Waaqayyo iddoo baay'eetti nutti dubbata sagalee Waaqayyoo keessaa. Shanaffaa irratti immoo maal ilaallaa? Maaltu abaarsa fiduu danda'a gaa? Sila sagalee Waaqayyoo dhaga'u sagalee Waaqayyoof abboomamuu diduuni abaarsa fidaa jenneerra. Kana immoo seera keessa deebii 27 irratti hin argina. 27 seera iddoo sana yoo dubbisne Museen saba Israa'elitti yeroo inni dubbatu yoo kana gochuu dhaabattan abaarsi yoo kana gootan abaarsi kun isin qaqqaba yoo kana gootan akka isaan of eeganiif akka abaarsi kun isaan hin qaqqabneef isaan akeekkachiisa Museen. Kanaaf jalqaba irratti maal ilaallaa? Waaqa tolfamaa waaqessuu maaliifi Waaqayyo ana biratti waaqa tolfamaa hin waaqeffatiinaadha. Kanaaf Waaqayyo isa dhugaa Waaqayyo isa waaqaaf lafa uumerraa galagalanii yeroo isaan waaqa tolfamaa waaqeffatanii yoo waaqeffatanii abaarsi kun isaan qaqqaba jechuudha. Kanaaf waaqa tolfamaa hin waaqeffatinaa. Na duratti waaqa biraan qabaatinaadha. Seera ba'uu 23:5 irraallee Waaqayyoolii kan biraa tokkollee ana bukkeettiin qabaatinaa jedhee isaan abbooma Waaqayyo. Bifa qurxummii bifa fakkeenya wanta ol waaqarra jiru gadi lafarra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatinaa. Waaqa tolfamaa hin tolfatinaa. Ana biratti waaqan hojjetatinaa. Waaqa biraatti waaqeffatinaa. Ana duwwaa waaqessaa ana Waaqayyoon ni jiraataan jedha. Kun egaa yoo Waaqayyo tolfamaa waaqessine abaarsi nu qaqqabuu hin danda'a. Aan dhaloota koo keessatti akaakaa kootuun ta'in akaakaa kootii yeroon ijoollee ture dhaqee argeera. Lafa biyya isaan jiraatan dhaqee deemsa sa'atii tokko deemne dhaqee yeroo ijoollee jiru mana isaan dudduubatti godoo xinnoo tokko tolfatanii jiru argeera. Akaakilee koo jechuudha. Abaabayyuu koo jedhan argeera. Ittiin siqnaa nuun jedhaniirraa nu hari'u turan. Maaliifi achi keessatti aarsaa dhiyeessu. Yeroo isaan achi keessa waa kaa'anii boofatu dhufee nyaataa jedhan. Boofatu dhufee soorrata jirra. Kanaaf waaqa dhaloota koo keessa kan waaqa tolfamaa waaqessu tureera. Dhaloota meeqaffaadha? An dhaloota sadaffaadha jechuudha. Waaqa tolfamaa waaqessuun dhaloota sattaanota hamma furiitti abaarsa fiduu hin danda'a. Haleluuyaa. Waaqayyo garuu narraa cabseera abaarsa. Amana. Kanaafi generationiin nu dura jiran utuu amantiin kiristaanaa wal biyya keenyan ga'in dhalootni nu dura turanii waaqa biraatti waaqessu turani. Kanaaf kanallee qalbii isaaniif iddoo isaanii qalbii jijjiirrannee abaarsa kan ofirraa cabsinee abaarsa kan dhaloota keenyarraa nuyi cabsuun nurra raata. Nuyi warra abaarsa cabsan ta'uun nurra raata. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Aan dhaloota koorraa nama abaarsa cabsu. Maatii koorraa generationiin na booddee jirurraa abaarsi kun darbee ijoollee koo akka hin dhaallee fi gidduu galuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akka nuyi gidduu gallee abaarsa dhaloota keenyarraa cabsinuuf nu barsiisuu barbaada. Ogummaa nuuf kennu barbaada. Dubbii sagalee isaatti iji keenya akka banamu. Akka nuyi abaarsa kanaan hin banne. Namni gidduu galee dhaabu abaarsa kana jiraachuutu irra raata jechuudha. Kanaaf anaafis Waaqayyo immoo anaafis hin fo'ateeru. Nuyi warra abaarsa cabsaniidha. Warra abaarsa dhaloota generational curse isa jedhu kana warra cabsaniidha nuyi. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Nuun qodaa nu godhate, nuun karaa nu godhate Waaqayyo dhaloota keenyarra abaarsa cabsuu barbaada. Kanaaf Waaqayyo ija keenya nuuf habanu saba Waaqayyo. Maaliifi argeera an jireenya koo keessatti jechuudha.
alootni koo yeroonni waaqa tolfamaa waaqeffatu ammallee dallaan sun warra waaqayyoo waaqeffatan ta'eera maqaa alootni iddoo sanatti guddatan baay'ee generationiin suni aloota waaqayyoo waaqeffatan ta'aniiru manni sun iddoon suni iddoo waaqayyootti waaqeffatamu ta'eera galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaan immoo ni jalqabaa waaqa tolfamaa waaqessuudha kun hundumtu sagalee waaqayyoo keessaa nama ajjeesu jechuudha karaa malee lubbuu namaa baasu. Nama ajjeesuun cubbuudha maaliifii lubbuu gooftaa Yesuus dhiiga isaa dhangalaaseef tokko uumaa harka waaqayyoo isanni bifa isaatiin uume namni ajjeesu cubbamaadha jechuudha abaarsa dhaloota isaatti fidaa jechuudha namni nama ajjeesu. Namni nama ajjeesu abaarsa dhaloota irratti fida. Sadaffaan immoo abbaaf haadhaaf ulfina kennuu dhiisu. Abbaaf haadhaaf ulfina kennuu dhiisu. Abbaa keenyaaf haadhotii keenyaaf yeroo abboomamuu dinnu kunis abaarsa nurratti fida jechuudha. Abbaaf maal jedha seera ba'uu 21 irraa maalidha 21 boqonnaa 21:17 irraa namni abbaa isaa yookiis haadha isaa abaaru namni abbaa isaa yookiis haadha isaa abaaru haa ajjeefamuudha. Fakkeenya 22 irraa immoo maalidha namni abbaa isaaf haadha isaa yoo abaaree isaan ibsaan isaa dukkana limixii keessatti hin dhaamaa'edha. Abbaaf haadhi keenya akkam nutti darban iyyuu akkam nu miidhan iyyuu nuyi generationi dudduuba keenya jiruuf jennee jireenya keenyaaf jennee waa afaan keenya abbaaf haadha keenya irratti dubbachuurra waaqayyo nu haa eegu. Dubbii sagalee waaqayyootu jira waan ta'eef abbaaf haadha isaa kan abaaru maalidha ibsaan isaa dukkana limixii keessatti hin dhaamaa'edha. Dukkana limixii keessatti ibsaa aamuun jechuun lafatti goran hin beekan lafatti garatti adeeman wal dhaalu jechuudha. Jireenya akkasumaan jiraata jechuudha namni sun. Jireenya dukkanaa, jireenya lafa dhaqumbeen, jireenya hirkaa bade. Akka namni dukkana keessa deemu lafa dhaquun beeku. Boolla keessatti kufuu hin danda'a, qoraatti irra jechuu hin danda'a, bineensitti dhufuu hin danda'a. Lafa adeemuun beeku jechuudha. Akka kana ta'a namni abbaaf haadha isaa abaaru jechuudha. Haadhaaf abbaaf abboomamuu diduu, haadhaaf abbaa irratti finciluuni abaarsa aloota irratti fidaa jechuudha. Ijoollee keenyaaf illee qalbii jijjiirrannu. Maaliif alooti bara kanaa aloota abbaaf haadha irratti ribeel godhan. Abbaaf haadha irratti warra ka'an. Maaliif alootichumatu isa waan ta'eef abbaaf haadha dhaga'uu warra didanidha alooti bara kanaa. Abbaaf haadha ulfina warra hin kenninedha alooti bara kanaa garri caalaan isaanii hunduma jechuu hin danda'u. Kanaafi waaqayyo gara kanaatti nama fidu. Egaa abaarsi inni arfaffaanii nama humna hin qabnetti darbu. Nama hiyyeessatti nama abbaan manaa irraadu nama hiyyeessatti darbu firdiitti jal'isu kun abaarsa fiduu hin danda'a jechuudha. Karaa waaqayyo dhaabeen waaqayyo gaa'ila dhaabeera. Gaa'ilaan ala quunnamtii namni godhuu fedha foon isaatii bahuudhaaf quunnamtii karaa adda addaa karaa inni itti maa'ee bahu hundumtuu abaarsa fida jechuudha. Cubbuudha jechuudha. Sagalee waaqayyootu dubbata waan ta'eef gaa'ilaan ala namni gaa'ila isaatiif hin abboomamne namni gaa'ila isaatiif hin amanamne abaarsa dhaloota isaarratti fiduu hin danda'a. Sagalee waaqayyoo dubbata seera lakkoofsaa 5:27 irraa maalidha dubartii gaa'ila isheef abboomamuu didduutti waan dhufu dubbata jirra waan ilaallee hunduma isaan dubbisuudha baadhee dubartii gaa'ila isheef abboomamuu diddurratti waan dhufu dubbata. Gaa'ila keenyaaf yeroo amanamuu dadhabnu gaa'ilaan ala wanti namni fedha foonii itti bahuudhaan karaa kamiin illee kan inni godhu jireenya isaa irratti abaarsa fiduu hin danda'a jechuudha karaa kanaan. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Inni ja'affaan immoo hanna jechuudha.
hanni cubbuudha. Nama hanna duwwaatu hin ta'ini waaqayyoon hatuunis cubbuudha. Wanta kan keenya hin taane darbinee fudhachuu jechuudha. Waaqayyoo namoonni baay'een kan baay'ee nama gaddisiisu mana waaqayyoo keessa jiraannaa hin tajaajillaa garuu hin hanna mootummaa hanna. Fakkeenyaaf utuma gaa'ela qabaannee jirru utuma abbaa manaa fi haadha manaa taanee jirru noo waliikneerraa inni waraqaa sobaa baafatanii mootummaarraa ittiin akka dubartiin qobaashee ijoollee guddisaa jirtuutti mootummaarraa galii argachuudhaaf kun mataansa hanna. Garuu immoo garuu kiristaanota mana waaqayyoo keessa teenye mana waaqayyoo keessa teenye hatuun cubbuudha. Hatuudhaa fi mana namaa cabsuun nurra hin jiraatu. Hatuudhaa fi shooppii dhandhee waa hatuun nurra hin jiraatu. Jireenyuma jiraachaa somnee wanti nuyi bu'aa karaa dalgaa nuyi argan hundumtu bu'aan nuuf hin taane kan keenya kan hin taane kan ittiin dafqine kan ittiin hojjennee hin arganne karaa dalgaa kan nuyi argan hundumtu cubbuudha jechuudha. Amma inni nuyi goonu kun amma jireenya keenyatti nu fayyadu fakkaatuyyuu dhaloota keenyatti garuu abaarsa dabarsaa irra. Kanaaf cubbuu kana keessa warri jiraanne utuu abbaa manaa fi haadha manaa wajjin jiraachaa jirru somnee waliikneerra jennee waraqaa baafannee mootummaarraallee warri kan nyaatu yoo jiraate fuula waaqayyoo duratti qalbii jijjiirrachuutu nurra jiraata. Maaliif waaqayyoon ataa irraa dhaloota keenyatti hamma dhaloota afuriitti abaarsa dabarsaa jirra jechuudha ijoollee keenyatti. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyootti dondhoomuu. Waaqayyootti dondhoomuunis cubbuudha. Maaliif waaqayyo maal jedhaa? Kurnaffaa akka nuyi kenninu sagalee waaqayyo nu abbooma. Kennaa mana waaqayyoof akka nuyi kenninu waaqayyo nu abbooma. 10 keessaa tokko jaalannus jibbinus kan keenya miti. Maaliif waaqayyotu 10 keessaa tokko kan kooti jedhe waan ta'eef inni nuyi tokko nyaannu sun kan mana waaqayyoon hataa jirra jechuudha. Kanaaf cubbuudha kunis. Kanaaf waaqayyootti dondhoomuu mana waaqayyoof kennuu diduu isa rakkateef kennuu diduun dhabetti dondhoomuuni kuniyyuu cubbuudha. Waaqayyo nu gargaaru anaanis na gargaaru. Nama amanachuu waaqayyoon amanachuu dhiisanii nama foon qabeessa amanachuu nama akka keenyaa jechuudha. Nama hamma libsuu ijaatti lubbuun isaa keessaa baatu amanachuu kun hundumtuu cubbuudha. Kun egaa wanta nuyi hojjennu wanta nuyi goonu jireenya keenya irratti abaarsa fiduu kan danda'u waan akkasiiti jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaa irratti nama ajjeesuu isa jedhu nama ajjeesuuni lubbuu namaa baasuu duwwaa miti. Fakkeenyaaf abortion mucaa garaa keessa jirtu of keessaa baasuu mataansaa lubbuu ajjeesuu jechuudha. Kun mataansaa abaarsa jireenya namaatti fiduu hin danda'a. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Isimarra deebi'een akka nu ilaallu barbaade. Kanaaf waaqayyo nu gargaara. Egaa karaa kam abaarsi jireenya nama akka qaqqabu erga argine egaa karaa maanni mallattoonsaa maaltu mul'ata jireenya namaarratti akkamitti beenna akka namni abaarsa qabaachuu danda'uuf. Abaarsi dhaloota keessaa fakkeenyaaf yoo abbootiin keenya yakkanii ijoollee 4 jira yoo ta'e nama tokko keessatti irratti mul'achuu hin danda'a. Yookiin nama 2 irratti mul'achuu hin danda'a. Darbee nama tokko irratti mul'ataa jechuudha. Tokkoffaan wanta walitti dhufeenya qabu. Fakkeenyaaf mallattoo arginu jireenya keenya keessatti dhaloota darbe irratti mallattoo nuyi arginu dhaloota kana irratti isa arginu jechuudha. Wanta dhaloota irratti darbee mul'achaa jiru abaarsa ta'uu hin danda'a. Waanuma jireenya tokko amma fakkeenyaaf waanumti tokko nama tokko irratti mul'ate abaarsa jechuu hin dandeenyu.
wanta biraa ta'uu hin danda'a. Garuu dhaloota keessatti yoo akkoo keenya keessatti argine haadha keenya irrattis yoo argine yoo deebi'ee immoo nurratti mul'ata ta'e kun abaarsa ta'uunsaa mul'ataadha jechuudha. Maaliif hamma jenereeshinii afuritti adeema waan caalaatti adeemuu hin danda'a waan ta'eef. Kanaaf egaa ammoo mallattoo abaarsaa walii wajjin ilaallaa. Mallattoon abaarsaa kun immoo seera keessa deebii boqonnaa 28 keessatti arguu dandeenya. Inni jalqabaa hiyyummaadha. Hiyyummaan in hojjennaa garuu wanti nuyi argannu nuun ga'u. Nama caalaa hojjennee nama caalaa galii argannee wanti nuyi argannu suni lafa inni dhaqu hin beeknu. Yeroo guyyaa ji'aatti nu ga'uu dadhaba. Kun hiyyummaadha. Argatanii akka nama keessi urataatti naqu jechuudha. Inni argattaa sin ga'u garuu. Nu hojjettaa sin ga'u garuu. Inni wanta xinnoodhaan namni biraa yoo jiraachaa jiraate yoo hin jiraata gaarii jiraata ta'e ati garuu waan guddaa qabeenyaa guddaa argattee qabeenyaan sun garuu lafa inni dhaqu natti argattu fiddu sun garuu lafa inni dhaqu yeroo wal dhaaltu kun abaarsa ta'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo hojjetanii namaa guutuu didduu hojjetanii yeroo lafa sana ga'uu dadhabanii abaarsa ta'uu hin danda'a kun jechuudha. Mindaa ga'aa argatanii yeroo namaa guutuu dadhabu yeroo lafa yaaddan ga'uu dadhabdanii hiyyummaa abaarsa ta'uu hin danda'a. Lammaffaa dhala dhabuun abaarsa ta'uu hin danda'a. Mucaan namarraa ba'uun gadameessa keessa mucaan hamma dhumaatti taa'uu dadhabuun namarraa ba'uun ulfi namarraa ba'uun rakkina dubartooti argan dhiigi namatti baay'achuun abaarsa ta'uu hin danda'a. Fibroids gadameessa keessatti wanti biqilu dhaloota irratti yeroo arginu kun hundumtuu abaarsa ta'uu hin danda'a. Kanaafi abaarsa kana ofirraa cabsuun nurra jiraata jechuudha. Dhaloota keenyatti akka hin darbineef dhiiga baay'inaa mucaan namarraa ba'uu mucaan dhalatanii du'uu yookiin mucaa dhabuu rakkina dubartii gadameessaa kun hundumtuu abaarsa ta'uu hin danda'a yeroo dhaloota jenereeshinii keessatti yeroo arginu jechuudha. Namoota tokko irratti si'a tokko mul'ateef abaarsa jechuu hin dandeenyu. Wanta akeekkatan sana milkaa'uu dadhabu waa akeekkatanii fiixaan baasuu dadhabu kanan godha jettanii pilaanii gootanii akka pilaanii keessanii sanatti fiixaan bahuu dadhabuun abaarsa ta'uu hin danda'a. Hojii yoo ta'e walitti dhufeenya namaa wajjinii jireenya hawaasaa wajjinii yeroo namaa galuu namaa wajjin jiraachuu dadhaban wanti jalqabamu yeroo xumuramuu dadhabu jalqabdanii karaattafu jalqabdu karaattafu yeroo wanti tokko jalqabanii xumura dhabuu danda'u abaarsa ta'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo malee yeroo malee du'uuni dhukkubaan du'uu balaadhaan du'uu yeroo malee karaattafu jechuudha. Yookiin immoo lubbuu ofii baasuu of ajjeesuu jechuudha of suicide wanta akkasii kun abaarsa ta'uu hin danda'a. Dhaloota duraa keessaa namni of ajjeesu yoo jiraate dhaloota isa kana keessaas yoo namni of ajjeesu jiraate kun abaarsa ta'uu hin danda'a. Kanaaf ofirraa cabsuutu nurra jiraata. Balaa konkolaataa yeroo baay'ee namni tokko irra deddeebi'ee yeroo balaa konkolaataa argatu kun abaarsa ta'uu hin danda'a jechuudha. Dhukkubaa kiroonikii ta'e fakkeenyaaf kaansarii yoo abbaan kaansarii qabaate ijoolleen kaansarii qabaatte dhaloota keessatti yeroo mul'atu wanta akkasii abaarsa ta'uu hin danda'a. Yeroo mana qorichaadhaan nu gaafatu doktorti faamilii meedikaal history abbaan kee maal qaba ture haati kee maal qabdi obboleessi biyyumti lafaayyuu generational abaarsa dhalootaa kanatti utuma kana jedhanii amanuu dhaabatanii akka inni dhalootatti dhufu beeku jechuudha. Utumallee abaarsa kun jedhanii fudhachuu dhaabatanii nu gaafatu abbaan kee maal dhukkubsachaa ture haati kee maal dhukkubsachaa turte kan obboleessaa kan obboleetti nu gaafatu jechuudha. Kanaaf chronic sickness blood pressure diabetes cancer dhukkuba doktoriin riizanii isaan beekne hin naxxuu x-ray kaasuu waan meeqa godhuu arguu garuu hin danda'ani.
kun abaarsa ta'uu hin danda'a jechuudha. Ja'affaan immoo jireenya hamaa keessa darbuu jechuudha. Wanta balaa trauma yeroo adda addaa balaadhuma keessa jireenyuma balaa keessa deemu yeroo deddeebi'ee namatti dhufu yookiin manni gubachuu yookiin karaadhuma adda addaa balaadhuma adda addaa keessa life trauma waan ta'e keessa darbu jechuudha. Torbaffaan immoo sammuu dhukkubbii sammuun namaa yeroo dhukkubsatu maatii keessa darbee yeroo namni tokko sammuun isaa dhukkubsatu kunis abaarsa ta'uu hin danda'a. Kanaaf jireenya keenya keessatti yoo mallattoo jireenya keenya keessatti argine yeroo mana qorichaa dhaqnu simtamii isaa nu gaafata doktorooti. Doktoriin yeroo dhaqu simtamii sana tiriit godhatuun ta'ini simtamii sana maaltu fide maaltu jira deep down dhukkuba maaliitu akka wanti kun jireenyas akka inni fiivarii godhatu akka inni milikkita adda addaan jireenya keenya irratti arguurraan kan ka'etu maaltu kana uumuu danda'e maaltu kana koozii gochuu danda'e jedheetu doktoriin isa mallattoo kana agarsiisu tiriitii gochuu barbaada. Mallattoo sana duwwaa wal'aanee nu galcha yoo ta'e dhukkubi keenya utuu jireenya keenya keessa taa'uu nu nama nyaatee fixaa jechuudha. Kanaaf nu simtamii kana yeroo ofirratti arginu simtamiin kuni wanta biraatiin dhufe waan ta'eef abaarsaan dhufe waan ta'eef simtamii kana yeroo yoo jireenya keenyatti argine isa simtamii kana jireenya keenya irratti uume abaarsa sana dhandhee yoo cabsine inni jireenya keenya kana irratti mul'atu inni dhalootarraan mul'atu in fayyaa jechuudha. In fayyina abaarsatti bilisa baana jechuudha. Kanaaf nu barsiisaa jira Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Maatiin gargar cabuu 8ffaan immoo maatiin gargar cabuu abbaa fi haadhi adda ba'u divorce waan akkasii. Fakkeenyaaf yeroo abbaa fi haadhi divorce godhanii yeroo walii kan yeroo bultii hiikanii waanuma isaan walii galuu dadhabaniif wal hiiku. Iseen isaa tolerate gochuu dadhabde inni immoo ishee baachuu dadhabeetu walii ta'uu waan dadhabaniif yaadi isaanii walitti dhufuu waan dadhabeef walii hiiku. Fedha yeroo sana fedha jireenya isaanii wanta guutuu dideefitu anoo ishee wajjin danda'een jiraadhu anoo isaa wajjin danda'een jiraadhu jedhanii bultiin sun diigama jechuudha. Garuu maal akka dhaloota isaaniitti dabarsaa jiran hin beekan jechuudha. Har'a ofii isaanii gammachiisu ofii isaanii jireenya isaanii yoon isheerraa adda ba'e nagaan argadha yoon isarraa adda ba'e nagaan argadha wanta jedhuuni bultiin sun diigamaa jechuudha. Bultiin sun haddiigamu iyyuu malee wanti bultii sana diigee hafuura hamaa akka ta'e utuu hubataniiti utuu ija isaanii walirraa kaasaniiti bultiin sun hin diigamu ture. Fooniif dhiigaa wajjin miti wal'aansoon keenya Efesoon 6 fooniif dhiigaa wajjin miti wal'aansoon kan nuyi qabnu Waaqayyo nu gargaara kan barannaqanii tokko garuu isheetu na miidhee isatti na miidheedhaan adda ba'u. Garuu wanti isaan murtoo isaan har'a hojjetan murtoo isaan har'a fudhatan maatii kana diiguudhaaf murtoo isaan har'a fudhatanii ijoollee isaanii irratti dhiibbaa guddaa fida. Tokkoffaa ijoollee isaanii keessatti rejection akka waan abbaan yeroo dhiisee deemu wanta akka ijoollee sana jibbee deemeetti ijoolleen kun fudhachuu jalqabu. Depression, anxiety waan adda addaa jireenya isaanii ijoollee sana keessatti isaanis yeroo maatii diigamu kana gaa'illi ijoollee sanaas nagaa ta'uu dhiisuu hin danda'a. Waaqayyo isaan gargaaru. Kanaaf redhamanii dhaggeeffachaa jirtan maatii kan qabdan satisfaction yeroodhaaf wal dadhabuu dhiisuurraan abaarsa ijoolleetti kan dabarsineef Waaqayyo tokkoon keenya nu gargaaru. Wal baannee irra waliif darbinee jaalala walitti agarsiisnee abbaan manaa haadha manaa kee akka ofii keetiitti jaalladhu akka jedhutti haadha manaa isaa jaallatee haati manaa immoo abbaa manaa keef abboomuunsa jedhu abboomamnee mana keenya eeggannee ijoollee keenyatti akka abaarsan finnee fi anaaf isiniin
waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Har'a gargar ba'uu keenya duwwaan nu gammachiisa. Garuu dhaloota keenyatti abaarsa dabarsaa jirra waan ta'eef. Na maatiin bultiin diigamuu, abbaa fi ijoolleen gargar ba'uu, obbolaaf obbolaan gargar ba'uu, wal dubbis, walirraa fagaachuu, wal jibbuu. Kun hundumtuu abaarsa abaarsa darbee dhaloota qaqqabu, abaarsa dhalootarraa dhufeedha jechuudha. Kanaaf waaqayyo immoo nu barsiisuu barbaade saba waaqayyo. Kanaafi waaqayyo sana barsiise kanaan immoo wanta jireenya keenya keessatti hojjetu qaba jechuudha. Har'a waa'ee abaarsaa mallattu maal abaarsa akka fidu, mallattoon abaarsaa maal akka ta'e barannee yoo waaqayyo nu gargaare immoo akkamitti abaarsa kana ofirraa cabsuu dandeenya isa jedhu walii wajjin barannaa. Waaqayyo nu gargaara, waaqayyo sina eebbisu. Yoo barumsi kun isin gargaareera ta'ee isa dhufuus immoo argachuu barbaaddu yoo taatanii mallattoo bilbilaa isa gurraacha tuqaa. Yoo isin gargaareera ta'e immoo abaluuf kun barumsa gaarii ta'ettan immoo nama dandeessa nama barbaadaniin wajjin namaaf qooda. Waaqayyo sina eebbisu, anaaf immoo naa kadhadhaa. Waaqayyo akka ayyaana isaa baay'isu. Ogummaa hubannaa waaqayyo karaa hundumaatti akka na gargaaruu fi san jalqabe fi xaambaasu akka hin danda'uuf waaqayyoon naa kadhadhaa. Waaqayyo sina eebbisu, baay'een sin jaalladhaa, ulfaadhaa, eebbifamaa, kabajamaa waan na dhaggeessanii fi waaqayyo immoo sina eebbisu, manni keessan alli keessan kan eebbifame ta'u kadhannaa gabaabaadhaan xumurra. Guddaa si galateeffanna yaa waaqayyo, galanni siif haa ta'u. Maaliif akka kana barannuu situ barbaade? Jireenya keenyarraa waan cabsitu qabda. Dhaloota keenyarraa waan cabsuu barbaaddu qabda yaa waaqayyo. Dubbicha hin hubatu, dubbichis sagalichis birmaduu isaan baasa akkuma jedhe. Yaa waaqayyo sagalee nuyi arra barannee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya bilisaa baasu. Dhaloota keenya bilisaa baasu. Maqaa gooftaa Yesuusiin abaarsi dhalootarraa nutti darbee jireenya keenyarraa kan cabee ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin abaarsi darbe dhaloota keenyarraa, ijoollee keenyarraa, dhala keenyaatti hin darbin. Anaaf sabni kee yaa waaqayyo warra abaarsa cabsan akka taanuuf anaaf saba kee dubbii keetiin nu hidhachiisi. Humna afuura qulqulluutiin nu hidhachiisi yaa waaqayyo. Hubannaa nuuf kenni, ija afuura keenya nuuf bani yaa waaqayyo. Dubbii kee akka hubannuuf, humna hidhannee akka kaanuuf yaa waaqayyo. Hojii diinaa irratti, hojii seexanaa irratti, hojii diiyaabiloos irratti akka kaanuuf yaa waaqayyo humna nu dabali ati. Humna afuura qulqulluu nuuf dabali gooftaa. Ilaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abaarsaan manni dhiphachaa jiru, mana isaa diiguudhaaf, bultii isaa diiguudhaaf, dhaloonni abaarsaan dhiphachaa jiru yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi jireenya isaaniirra jiru kan caccabe haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa ilma waaqayyoo isa jiraataatiin kan cabe haa ta'u. Afuurri abaarsa kanatti hirkatee jireenya namaa nyaachaa jiru, dhaloota nyaachaa jiru, jireenya namaa, sammuu namaa, bultii namaa jeeqaa jiru, jireenya namaa, nagaa namaa, fayyaa namaa, qabeenyaa namaa inni nyaachaa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rukutamaa. Maqaa ilma waaqayyoo isa jiraataatiin manuma lixxanii goolaa jirtan, lubbuudhuma goolaa jirtan, lubbuu dhiphisaa jirtan, qabeenyaa mana namaa galtan nyaachaa jirtan, balaadhaan karaa kamiin illee manni sun keessa galtanii jeeqaa jirtan maqaa gooftaa Yesuusiin gadhiisaa mana kana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Yesuus. Riba baba ela baba gandora maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi. Dhaloota keenya gadhiisi bineensa nama maqaa gooftaa Yesuusiin. Akaakilee keenyaan abaarsa nurratti darben qabattee jireenya ijoollee keenya irratti hidhattee kaatee kan jirtu, jireenya keenya irratti hidhattee kaatee kan jirtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si abboomna. Afuurri kun rukutame jireenya keenyarraa. Mana keenyarraa rukutame,
fayyaa keenya irraa rukutame, nagaa keenya irraa rukutame, ilmaan Waaqayyo nuuf kenne irraa rukutame maqaa Gooftaa Yesuusiin. Shila badia na magandora kroba galaba ida na magaya. Lera dia na magando kroba gaya laba ida na magandora. Maruba skela ida magando. Ipro galaba ida na magaya. Ikro magaya laba ida na magandora laba ida. La ruba shiga dia ela maya na maida magando Gofta. Rima skela dia na magandora kira dia. Maka Gofta Yesuusin rukutami golagaltee jirtu ba'i maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin gadhiisi sammuu namaa, gadhiisi nagaa namaa, dhukkuba fakkaattee jireenya namaa keessa kan jirtu, kaansarii fakkaattee kan jirtu, high blood pressure fakkaattee kan jirtu, dhukkuba diabetes fakkaattee kan jirtu, jireenya namaa keessa teessee kan nama dhiphistu maqaa Yesuus Kiristoosin rukutami maqaa Yesuusin. Waaqayyo sirratti aboonuuf kenneera. Maqaa Gooftaa Yesuusin si abboomna, si kadhanna miti si abboomna. Humna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin, aboof gooftummaa Yesuus Kiristoosin sitti dhufneera. Aboo galma Waaqayyo Yesuus Kiristoos keessa jiruun sitti dhufne yeroo kana mana keessa jirtu keessaa rukutami. Piira galaba diya nama gandoora. Sheela bagana maida ijoollee bakkeetti hambisuu kan barbaaddu, ijoollee abaarsatti dabarsitee kennuudhaaf gaa'ila diiguu kan barbaaddu, gaa'ila diiguu irratti hojjechaa kan jirtu bineensa nana afuri jaazibeel abaarsatti kirkattee kan hojjettu maqaa Gooftaa Yesuusin rukutami maqaa Yesuusin. Gadameessa namaa qabattee kan jirtu rukutami maqaa Yesuusin. Bultii namaa, qabeenyaa namaa, humna namaa, fayyaa namaa, sammuu namaa qabattee kan jirtu, arraba namaa irra teessee kan hojjettu, abaarsa akka namni ofirratti dubbatu kan gootu, akka namni abaarsa ofirratti waamu, du'a akka namni ofirratti waamu, dhaloota akka namni abaaru arraba namaa irra teessee kan hojjettu. Maqaan Yesuus Kiristoos ibidda sitti haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin si abboomna gadhiisi. Saba Waaqayyo gadhiisi maqaa Yesuusin. Paaraadiya nama gaandoo. Lirra gaayya laba ida. Larruma gaayya laba ida nama gandoora. Ikroba ganama ida nama gandoo. Pariga dia skela dia nama gaayya Gooftaa. Lirra gandoo skela dia nama gandoora Waaqayyo. Gooftaa jiraata galanni siif haa ta'u. Waaqayyo jiraata ulfinni siif haa ta'u. Mootii barabaraa galanni siif haa ta'u. Leenca Yihudaa Yesuus Kiristoos barabaraan maqaan kee eebbifamu. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyoo eebbifamaa ulfaadhaa yeroo eebbaa qabaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa.